Waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo gidduu mariin taasifamee hin jiru. Hin jiru. Kan bilisummaadhaa fi falmu yoo walitti dhufee mari'ate illee waan badii ta'uu hin qabu. Amma yoonaatti garuu bifa sanaan qaamni walitti dhufee walitti haasa'e tokkollee hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota faannoo akkamiin ilaala? Faannoo jettee ka Oromiyaa seentee gartee daangaa Oromiyaa keessa ka jirtu ka balbala mootummaan banee jiru. Kammoo hidhachiise kana durallee uummata keenya laraa buqqisaa ture hundayyuu akka hinaatti ilaalaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo. Ka biyya isaatti falmatu gaaffii naan qaba jedhee mootummaadhaan falmu biyya isaa irratti gartee ka gaaffii qaba jedhee jedhu inni waa biraati. Inni daangaa Oromiyaa seenee uummata keenya buqqisu garuu diinaa jechuudha. Uummata irratti tarkaanfii fudhatu eenyuyyuu taanaan diinaa jechuudha. Kan akka gaariitti quba qabaachuun nama barbaachisa. Kana dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee jiraatottis yeroo adda addaatti gaafa dubbisne hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo hidhattoota faannoo wajjin yeroo walitti bu'an hin agarru jedhanii faayirootti himatan ni jira. Maali deebiin keessan dhimma kanarratti? Hidhattooti faannoo fi waraanni bilisummaa Oromoo isaan falmanii mootummaa gartee giddu galeessa irra jiraate uummata ajjeesu uummata miidhu ka leejitimeesii uummataa hin qabne sanaa jechuudha. Faannoo gaafan siin jedhu isa biyya isaa jiru sanan siin jedha. Isa naannoo Oromiyaa seenee jiru suni gartee ka uummata buqqisu suni ka mootummaan ispoonsar godhee uummata keenya ajjeesaa jiru suni diinaa siin jedhe jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa mirga saba isaa galmaan gahuudhaaf gartee saamicha Oromiyaa irratti gaggeeffamu sana ka hudhee qabee jiru ka uummata hiyyummaa keessa tambisaa jiru sana gartee akka bilisoomsuudhaaf malee gartee walitti bu'iinsi cinaa ka gartee uumuudhaaf barbaadan kan irraa baqachaa turre garuu yoo daangaa Oromiyaa cehee dhufe akkatti teenya ilaallutu hin jiru jechuudha. Inni immoo biyya isaa jiru. Ka gartee gaaffii nan qaba jedhee naannoo isaa irratti soso'u immoo inni akka biraatti ilaalamaa jechuudha. Amma hidhattooti keessummaa daangaa Oromiyaa gabamaa Wallagga Bahaa Horrogduu Wallaggaa Shawaa Lixaa keessas kaaba darbee immoo kana duras ta'u gama Shawaa Bahanii daangaa irratti hidhattooti faannoo haalillaa raawwatan jiru. Yeroo adda addaatti immoo Oromiyaadhuma keessallee hidhattooti soso'an jiru. Hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo dhalattoota Amaaraa irratti addatti haalillaa raawwatu isaan ofirraa qolachuuf jennee of ijaarreedhanii maqaa faannoodhaan warri himatanis jiru. Duratti yeroo maqaa dhooftan kan nuti faannoo jennu kan naannoo Amaaraatti soso'anidha jettan. Tarii kan naannoo Oromiyaa keessa soso'an attamiin ilaaltu isin? Ilaale faannoodhuma ofiin jedhu ammoo jireenyuma isaaniiyyuu ka heeyyame mootummaa jechuudha. Akka daangaa cehan akka Oromiyaa keessattis jiraatan. Yoo isaan jiraatan waraana bilisummaa Oromoo naa lolu jedhee ka itti dhiise sanaa jechuudha. Warri kuni garee mootummaatu ispoonsar godha. Mootummaatu itti dhiise. Mootummaatu gaafatama isaa dirqama isaa bahuu dadhabe. Ka uummata tiksuudhaaf dirqama qabu mootummaa. Ka taaks yookiin immoo qaraxa gartee uummatarraa sassaabuu isa nagahummaa uummata akka tiksuu qabu eenyu mootummaa. Kana gochuu hanqachuudhaan kan itti gaafatamu eenyu mootummaa. Waraanni bilisummaa Oromoo isaaniin loluudhaa fi gartee uummatarraa waan nu fudhatee hin qabu. Ammoo miidhamni uummata keenya waan nutti dhaga'amuu fi sana gartee waan barbaachisu hunda gochuufu duubatti deebi'uu hin teenyu jechuudha. Uummanni tuqamnaan uummati miidhama taanaan eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu mootummaa sadarkaadhuma mootummaa lollutti ni lollaa jechuudha. Miseensi keenyayyuu uummata miidha taate ni dhiisnu jechuudha qabaadhu. Maaliifi waan baaneefi uummataa jechuudha. Waan qabsoofnuufi uummata nuti waraana bilisummaati malee waraana gartee ka biraatii miti jechuudha. Akeeka qabna kaayyoo qabna galma qabna sana galma gahuudhaaf hojjennaa jechuudha. Kanaaf kun konfiildi ta'uun ittiin jiraatu.